Akkamitti yoon itti bitti ifa galee jira jechuudha akkamitti yoon itti bitti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoonni keenya kan asiin daawwatan hundi keessanuu akkasuma warri amantaa biraas hashama harka fuunee isin jenna. Egaan akkuma beekamu obboleeyyan keenya gaggaarii fi qaqqaalee akkuma argaa jirtan. Akkuma argaa jirtan kana fitinaan Ibrahim dhaabbachuu diddee jirti. Fitinaan Ibrahim hoggumata kalleen dhaabbatu jechuudha. Fitinaan Ibrahim akkuma argaa turtan kunoo Ibrahim qabamee jira. Anarraan tana ganamaaniin biraa bee manarraa biraa bee ganamaaniin biraa bee jechuudha. Eenyu akka qabe eessatti akka qabame haramitti akka qabame isaafi kadaan kunoo waliin qabamanii jiran eenyu akka qabe wanti asirraa beenu wanni asirraa beeku amma takkan jirtu jechuudha. Lakki maaluma korree kana maaluma gartee fitinaan akkanaa ta'a Ibrahim jala eega haate inuma dhaabbanetu maali haleessa iffannisee rabbi lubbuu oolche jechuudha. Akkuma argitan san hospitaala geessinee halee hospitaala hafin egaa asii bira bulleeti ganamaan keetiin biraa deeme manatti isaan dhiisee jechuudha. Isaafi kadaa'u eessa akka deemanii eessatti isaanii deemu akka qabaman eenyu akka qabe wanni beenu jiru. Jarri isaan qabees akkuma argaa jirtan kunoo konkolaataa qofaa agarra malee konkolaataa illee targaan qabu. Fuulli isaaniitti sidhaa jiraa jechuudha. Mee namni nama isaan godhe maaliifi konkolaatuma san maaliif hin mul'isin? Taarguma maan mul'isin yoo dhiira ta'an. Sababa biyya mootummaa qabna akkas jirra obboleessa. Lakki eenyuutu nama kana akkamiin mee jechuun ambara amma gaafinatti jiraa'u jechuudha. Akkamitti jechuudha eenyuutu waan kana eenyu bobbaasee eenyurraa akka deemu jiru. Tarii gaani mala jechuun akka nuti yaanutti fakkeenyaaf amma mucoon tun guyyaa inni gartee iffanni sirraa qabii hin dhufne guyyaa lama sadii hin deebine inni guyyaa du'aa si deem jeeni asii ari'ee boode jechuudha hin deebine. Isin galaa miti. Tarii isiitu waa dhiiroo namatti godhe namatti bite waan jettus amma shakki keessa galeetiin jira jechuudha karaa sanitti. Amma hin agarre kunoo bakka isaan itti qabaman tana beekuu hin dandeenye jechuudha. Eenyu akka qabees hin beekamu jechuudha asirratti arguu jirtan. Jarri hundinuu ijoolleen fuulleedha. Makiinaan isaan deemanis konkolaataan isaan deemanis taargaa hin qabu. Mee namni rabbiin nama isaan godhe maaliif taarguma sana mul'isin? Maaliif fuuluma sana ofirraa hin banin jechuudha. Silaa namni jechuun nama waa godhuu deemu ni dho'ifataa jechuudha. Karaa kallattii islaamni ittiin dhaqqabu san ni dho'ifata. Amma inni isaan dho'ifatanii jiran jechuudha amma. Haayamii maaliif irraa beekama? Mooraa bakka isaan keessatti mu jiran kun ni agartanii akkuma naa wajjin argaa turtan kana jechuudha asirratti akkuma agarru kana. Mooraan tun eessa akka taate bakki tun eessa akka taate laakiin ammoo magaalaa tana keessa ta'uun ati shakki hin qabdu. Magaalaa tana keessa ta'uun shakki hin qabdu gaa magaalaa biraas geessuu ni mala. Duba jechuun ganama kanin dhiisee biraa deeme an amma asrii sa'aa kudha takka kun abbaa magribaati amma jechuun yeroo namman tana biyyoota namarra jiran akkuma argu jirtan lafti golgolaa kun amman tana. Amma kanin dhufee mana dhabee jechuu isaan. Amma bakka tana isaan geessanii bakka tana isaan jiranii wayin irraa beeku tokko illee hin jiru jechuudha. Mimma akkami haramittiin barbaada akkamittiin barbaada mee natti hima. Karaan isaan kana barbaadu kallattiin isaan gartee ittiin beeku hin qabu jechuudha takkallee. Hoggum mana dhufee mooraa keessa gaafannaanis gaduma bahanidha. Ganti ijoolleen jechuun ganama manarraa gabbaanidha. Namta kaa'u mana jiru sila ijoolleen akkuma argitan gartee mucaan kaan kadaa bira tureewu mana warra kadaa jira. Ijoolleen taan waan irraa yoo gaafatan waan irraa himtuu hin beektu jechuudha ijoolleen taan. Amma eenyuun gaafadhaa eenyurraaniin barbaadaa akkamittiin barbaaduu danda'anitti hima. Wallaahi rakkanne. Dhugaa rabbiitti rakkanne nuti waa'ee Ibrahim sila waa'ee Ibrahim kana rakkanne jechuudha. Amma kun mucaanu itti dabalame jechuudha khalaas. Mucaanu itti dabalame amma rakkoon Ibrahim jechuudha. Rakkoon Ibrahim kadaas fuutee deemuu jirti jechuudha. Haayama mucaan akkuma argitan kanatti kana waliin tuumaa ture. Akkasuma waliin tuumuu jira. Mee mucaan kun badii qaba. Mee badii maal qaba? Kadaan badii maal qaba? Saahiba ta'uudhaaf wajji deemuu jiraachuu malee badii inni qabu maali kan? Mee badiin kadaa maali mee? Amma miti immoo sanoo yoo itti bichisiiftes taate yoo gartee nama kana hatti goote taate laki hasilaa badii qabu Ibraahimii akkuma isa qofa gartee isuma qofa akka miidhan maaliif isuma qofa biraa akka qaban yookaan isuma qofa akka gartee garaagarummaa wanni walitti isaan fide Ibraahimii fi isiidha malee isi jiddu jirti malee rakkoon kadaa fi
isi jidduu rakkoon jirtu maatu jira maa tumsisiifte haa walinaa qaban tumicha kan amma Abrahaam caalaa mucaa kanaatti foome maaliif silaa qophatti isa qofa keessanaa qabaachuun ni qabdi turtii jechuudha qaban namni biyya tanaatis sammuu isaa cufaadheef immoo amma inni saahiba tarii gaa isaatu tuna garagalchee jettee gaa shakkii biraa keessa seenuudha maltii jechuu barbaanneeti kanaaf ammaanuu akka tasaatiin gaa ganamaan ka'ee biraa deeme malee silaa biraa deemuu baadhee jechuudha walumaan jirraa'uu khalaas walumaanuu cafa qabnee turree jechuudha. Aboo hedduu nama dhibaa hedduu ulfaata jechuudha haalli ammatti deemuu jiru kun hedduu ulfaataadha amma kanaafuu awwaan hin godhus hin qabu dhoysanii jiran jechuudha kallattii gartee ittiin silaa ijoollee sana ittiin barbaannu jechuudha amma awwaalan eessatti akka barbaannu haramitti akkaan barbaadu taa'us hedduu na dhibee jira mooraa keessa namni takkaa hin jiru amma wanni jiru tokko yoo jiraate mana warra akkataas hin dhaqaa ni ilaalaa yoo gartee kan akka tasaa quba qabaatan nin gaafadha waan sanii alaa immoo kallattii gartee ittiin isaan an barbaadullee na dhibee jira jechuudha wanni biraa yoo jiraate isuma san michuma san gaa maaliif akka gartee jara kana qabdee maaliif akka taate san gaa booduma waliin agarraa jechuudha kunoo viidiyoo irrattis tumamuu isaanii malee gadhiifamuu isaanii hin mul'anne jechuudha gadhiifamuu isaanii wanni irraa beeku takka hin jiru kanaaf rakkanne nuti Abrahaam wajji rakkanne rabbi furmaata haa fidu wanni goonu tokko yoo jiraate maal akkaan godhu anniin wallaalee mee isin akkaan godhu maal akkaan godhu doonatti hima fakkeenyaaf amma qaama mootummaatiin barbaadu yoo taates jarri hin beekamu fuulli isaanii cufaadha konkolaataan isaan deemaniin targaan isaanii mul'atu jechuudha kanaaf haramirraa haramitti barbaadame haratti barbaadamatti hima anammoo waan hin godhu mee fiifuu waan hin godhu fakkeenyaaf amma namni silaa gartee isii itti baafatee lolaanii ture mucaa kana jalaa fi gurbaa kana jalaa fi jee namni itti lolaa ture eenyu ana ture jechuudha silaa ammaan tana har'a namni nafnee waana mee akkam jeetin isin gaafadhamoo anamma na dhibdee jirti akkeen silaa godhuu taa'u na dhibee jira maal akkaan godhus hin beekuu daawwattoota kiyya kanaaf rabbi isaan haa baasu ammoo inni gartee isin qabdeef tarii maallaqa si gaafachuu tarii immoo jaalala gartee akka isa fuudhu akka isin fuudhu hayyamsiisu wamalamaa kana ammoo inni fuudhameef Ibraahim wamalamaa fuudhame takka maallaqa kafaluu fi maallaqa isaa gartee duraalee qeesteef kafalchifatu tarii ammoo akka inni fuudhu ammoo inni fuutamuun fuutuudha wanni gartee achirrattis dhagayaa turtan afaan jarri wanni afaan dubbatuun afaan isaan dubbatan afaan Amaaraati wanni isaan jaaniini akkamitti yoon itti bitti ifa galee jira jechuudha akkamitti yoon itti bitti ifa galee jira ni fuutamuun fuutuudha ni fuunaa waan jettu afaan Amaaraatiin jarri hayyamsee jira ammoo miti yoon gabaabdumatti maallaqa osoo hin taane akka isaan gartee jaalakkaa Abrahaam akka isii fuudhudha jechuudha kanaaf tarii gadhiisanii dhufu malanii mee waan jiru gaasan walumaan eeyina waan hin godhus hin beeku kanaafuu daawwattoota keenya mee du'aa godhaadha ta'a Abrahaam tana rabbi nurraa haa gabaabsu karaan Abrahaam balaan Abrahaam tun nu seente karatti jalaa baanus bakkatti dhiisnus hin qabnu kanaafuu mee waan isaan jaan walumaan waan isaan irra gahan walumaan eeyina galatoomaan isinin jaate assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh